Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan nu eegdan isiniin jecha Oromoon egaa kan biyya keessaa fi biyya alaa keessattanillee kan biyya gartee adda addaa ta'isanii du'aayiidhaan nu bira dhaabbatu turtan arraan tanagaa asumaanuu gartee kennaa fi sabboontuu wallootii wajjin jira. Bakki itti gartee nuti argamnu eessa jechuun keessan gaa hin oolamu bakki itti argamnu mana gartee jechuudha Nasruuti. Kanarraa egaa naafii kennaallee jechuudha sababa gartee Nasruu baasuudhaaf baadiyyaa deemnee akkasitti mujrimni addaan nu baasee arraan tana ga'anillee gaafa sawwanniin godhu hin jirtu jechuudha baay'ee takka baadiyyaa keessatti rakkoo irra ture. Sanirraa egaa kennaallee jechuudha achirratti addaan nu baasanii eega addaan nu baasanillee jechuudha hulii wanni kun humna teenya bira kutte yoonii fi gartee kennaallee egaa eegana dhabe sanaatti galuun oolu yeetii yaade. Achirraan gaa yoonii fi gartee kennaallee gartee kasanatti deebitu walumaan gartee jechuudha as kana fudhannee deemna jeetiin yaadu ture rabbiin alhamdulillahi garuu kennaan mujrimni qabee Nasruu bira geesse achi isa geessu sun jechuudha manna gartee Nasruun itti hidhame sun innilleen ija isaatiin argee maaliif bakka Nasruun keessa ture san halkuunuu wallaahi ana kama taa'etti baay'ee takka jechuudha. Bareeda jeetiin abdii qabaa maaliif rakkoo inni keessa ture yoo inni kun bal'ina keessa namoo rakkoo keessa jira hunda argee jechuudha achiin rabbiin baase rabbiin alhamdulillah egaa arra gartee isaan baasuudhaaf baay'ee takka gammannee gammachuudhaan gama keessan dhufnee isin ijaa Oromoo teenya ana raamee kenna salaamtaa gaafadhu hordoftoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya hundi keessanuu salaamanni kayyaa kan jaalalaa kan irraa buqqee bakka isin jirtanitti isin biraa ga'uu isin jechaadha. Arraan tana ammoo haala gammachuutiin kunoo anaa fi killeedhaa fi sabboontuu wallootis walumaan teenyee mana Nasruu keessatti gammachuu teenyee isin ibsuudhaaf kaameraallee kaa'annee obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha kan biyya garaagaraa keessa teessanii yaadaan nu wajjin rakkachaa turtan hundi keessanuu galatoomaadha. Warreettan gartee viidiyoo teenyatti yaadaan nu deeggaraa turtanis ammoo warreettan du'aayis nu gootanii arraan tana du'aayin teessan gaachina nuuf taate anilleen sababa ta'eetuma qabamee gola aartii bira dhaqeetiin ture yookaan Nasruu sababa godheetiin naaf isallee bakka sanirraa nu baase alhamdulillahi duraan dursee galanni kan rabbiiti akkasumatti kaatee isinilleen naaf galatoomaa obboleeyyan kiyya isin jechuun barbaada kunoo akkuma isin beekanitti killeedhaa fi sabboontuu walleetulleen ni cinaa dhaabbachuu turanii sabboontuu walloo haadha chaayinaalaati yuutuubaraa beekamtuudha isinillee hanga dandeettii isiidhatti waan dhalaa taatee gara deemteen wajjin hin barbaadin malee Nasruun akkuma beekamu innillee ilmaan Oromoo biyya garaagaraa jiran hundaaf dhaabbatee nama sagalee tahaa turedha. Nama silaawoo kaatii nu qofa miti isinillee ni beektanii Nasruun nama Oromooti nama Oromoon qabdu keessaa tokko jeetiin abdadda isinillee kaatee akkasumatti ol baatee isaaf sagalee ta'uu turte warreetan gartee magaalaa kana keessatti argaman yuutuubaroonni baay'eedha. Kana keessaa akka nama tokkotti akka mataa kiyyaatti rabbii gaditti Aaminaa Walloo duraan dursee killeedhaa fi gololcha baay'ee galatoomfachuun barbaada akkasuma isinillee galatoomfachuun barbaada. Amma immoo golli aartii Oromoodhaa xiqqishoodhaatiin miilli isaa yeroo san akka malatti tumanii balaaxaarra raffisanii yookaan simirtoorra raffisanii akka malatti miilli san dhukkubaa saniif mana hakimaa kute silaawuu tabbifaa bifti alagaadha. Akkuma beekamu namni hundinuu gizee takkanii furdataa gizee takkanii qallata. Isa kaatii rakkina keessa jiruuf maal gaafatta sun san inshaallah ammallee isatti illee du'aa nuuf godhaadha. Hanga isallee qabannee waliin gatteenye viidiyoo isinii marru takkatti obboleeyyan kiyyaan mujiru ana yookiin anaa jabaadhaa rabbii gaditti kaati silaawuu kaati yeroo sanitti nurra meeshaa waraanaatii fi suudaanota hattuu mana kireeffatee wajjiin wal qabate humna biraa osoo hin ta'in meeshaa waraanaatis waan harkaa qabaniif akkasitti fakkaatte gaarabbiin isaan hundarraa jabaadhaa hangam ol fagaattee barartus allaatti duuti lafuma kadiir gaadheen gadda akkasitti jimaa boquu guuttee mujrimoota wajjin miilaan akkasitti gola aartii gubbaa dhaabbachuu ture as jira. Obboleessa kiyya gaa'inni gaa obboleessa illee waan juuni obboleessi silaa obboleessa beekaa anillee golma aartii san daran na godhuuf deema
Maaliif ani yoon isaa wajjin du'ellee kaatee seenaatti hin qabu maaliif obboleessa kiyyaa jee bakka san keessatti miidhamuu ittiin gammada. Saniifuu isinilleen du'aa hin teesse wallaa hedduu takka nu gargaartee galatoomaa akkasitti haati killee keenya halkan san akkamiin rabbiin si baase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota keenya warri killeetuuf jalatti argamtan akkam jirtan obboleeyyan kee bakka jirtanitti guyyaan irraa kun guyyaan gammachuudha. Alhamdulillah rabbil alamin jalqaba galata rabbiitiin geesha. Obboleessi keenya Nasiruu rabbiin harka zaalimaatiin nu baasee gammachuu addaa tanatti jira waan naasuuf waan dhiisulle hedduu hin beeku gammachuu keessa darbeeti jechuudha. Akkasumatti gaatii obboleessa keenya baga rabbiin nu baasee baga gammannee baga gammadanii siin jaalanii fi hundi keessanuu akkasumatti gaa amma isaan laala je'eetiin kun har'a mana Nasiruttiin argama. Akkaan isaan laala je'ee dhufeenillee karaa mana yaalaa deemanii janii isaa fi haadha mana isaati mana yaalaa jiranii janii isaan argu malee mallee hin deemu gaa taa'eetiin ijaan isa argee akka inni keessa jiru irra gahee galaa fi akkasumatti killee fi kennaanis akkuma Nasiruu barbaanne janii gabbanii waan hedduutu mudatee isaanillee baga rabbiin nuuf baasee nagaan isaanis nuuf galan karaa manaati. Isinillee warri nu jala hedduu rakkataa turtan hundi keessanuu nuuf galatooman isiniin jaalamnee fi hundi keessan. Akkasumatti gaa hordoftoota keenya dhugaa wallaahi baadiyyaa san keessatti kennaa ga'an baay'ee takkan rakkatu ture. Jechuudha maaliif namni tokko gaa waan manaa beef takka yookaan argatuma yookaan dhabuma jedhanii kanarraa gaa garuu rabbiin gaa duraan gartuu akka gartee mujirma saniitiin silaa gartee Nasiruu waachi gadi bahu. Maaliif namni suni gaa nuti gartee nama tokkoof fi lama jennee yookaan gaafa san mana san gartee mana inni itti dhame san seennu uummanni bakkuma isaan irraa nutti as yaa'anii nagarree jechuudha akkanumatti gartee nutti as diimatanii tumamee rasaa ta'an gartee dhaamurra jeetii jennee akkasitti duuba deebinee guyyaa dura achi boodallee gartee gaafa ati deemsisanii itti dachaanaan illee gaa yaata rabbiin jee malee hin taatu baay'ee takka jechuudha rakkannee akkasitti atillee kunuunsi qabanii kun golaartii bira si geessanii si geessuun gaanuu waan hin jeemu hin qabu wallaahi khayrii taatee natti gammachuun natti dhaga'ama akkasitti kaakannaa fayyaa waan akkanaati wallaahi. Waan gaariidha. Sakka guyyas karaa mimma'itti guyyaa san barra osuma waliin deemnu jarri kaatee wanneen atis karaa baane dhiiroo eessa seene osumaan juutiin kaatee wanta makiinaa taphasan duuba dhiiroo seene jeegi jedhatti duuba seenes ilaalu hin jirtu. Hoggaan dhaqu kunoo bakkuma sanuu isaan torka qabaa'u. Attumaan hafuudhanii beekadhu sadafiidhaan eegalan. Ani hoggaan fiigusan jechuudha. Akkattiin jechuudha karaa gartee harka mirgatti. Tullu santuu nan. Tullu santuu akkasitti jechuudha fiigee naannee karaa gartee makiinaan jiru san hin deemne maali karaa kana karaa turree waan deemtuun namaatu jira jeen ani jechuudha jechumaan akkasitti qaxxaamuree laga san gabbu'ee laguma san jechuudha jechuma gartee osoon gartee qalbitti si eeguu sa'aatiin jechuudha meeqana cinnatti taate. Akkana nama karaa san nama shakkan jeetiin makiinaa san jalatti. Illee dhaqu qaati maaliin godhachumaa hin fuudhanii. Wallaahi tarabbiin jira. Alhamdulillah kaati rabbiin baase. Alhamdulillah wallaahi rabbiin. Wallaahi silaa akka isaaniitiin kaati hin baanuu haa. Isaa silaa nuti hundinuu warreen tana otoo nu qabanii cikeessan nu galchanii bara. Wanni inni barbaadu hadirgaa wanni gartee uummata kana maallaqaan bitee nama kana akkasitti achitti namni wanni ta'aniif dalagaan isaanii dhiisanii har'a nama kana yoo isaan gartee jechuudha cafaquu baatan maali dalagaan isaanii. Isaan baruu wannaati dhiisiyaati aadiidha inshaallaati. Akkasitti gaatee hordoftoota keenya mee isinilleen ammallee du'aa inni gurraa jabaadhaadha. Kiyyaan namummaa hin qabne kiyyaan sareen dhiiga namummaa hin qabne hadiiris gaafuma asuma jira. Asuma jedhanii inshaallah isallee kaameeraa duratti asiin isiniif baasa. Waan jettaniin kaate isa murtee uummata Oromootu harkaa qaba. Isaan harkaa qaba. Ani osoo hin ta'in ani obboleessi kiyya ilmaan Oromooti malee hadiirii miti. Ani akka nama tokkootti hadiir caalaa namni na abdadhu wallaahi dhugaadhatti deemnee ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan kana isiniin abdadha. Inni silaa obbolummaa beekee gulaartii kana cinaa dhaabbachuu ture rakkinaan keessa ture ni beektan isiniif nimu. Isa san keessatti illee osoo narraan dhiisin akka nama tokkotti kan san dura naaf inni kun wal dhabbee hamaa qabu
san hundaa'uu lafa kaayee irraanfatee akka obboleessaatti nama xanfatee waa hedduu naaf tahaadhaa ture. Namni hedduun warreettan sooshaal miidiyaa chaayinaala keenya jala jirtan hundi keessanuu ni argitan jeetii namana. Rakkina kaatee anaaf isarra namni wal miidhan jiru. Arraan tana deebinee naaf isarra namni walitti baa yookaan obboleessaatis waan jiru. Namni kun wal dhabuun ni jira. Yeroo wal dhabu keessatti bifa duraan sosso'anii turee fi hadirammaan irra jiru kun bifa dogoggoraati, haala dogoggoraati. Maaliif namni tokko yoo gartee ilmaan Oromootiin obbolee jedhee rakkinni tokko kan nutti dhufu yookiin wal dhabbeen nutti dhufu ta'anii akkaataa silaa aadaa Oromoon qabduun heeraan namaan fixachuudhaatu irra caalaa obboleeyyan kiyya. Dhaamsi kiyyallee kanuma yoo aarree yookiin dogoggorri tokko afaan wal dhabuun isin jidduu kan dhufu taate ilmaan Oromoo kan obboleessuma keessan akka isinitti aanu yaammattanii akkana rakkina keessan sanirratti fixachuudhaaf waan kana amaleeffadhaa yookiin aadeeffadhaa obboleeyyan kiyya. Amala kana Oromoon duraan hin qabu dhaloota ammaa kanaatu haala kanaan deema. Obboleeyyan kiyya wanni isin dhaamu bakka jirtanitti wal jaaladhaa, wal kabajaa. Obboleettii teessanillee intala dhalaatillee miidhina xiqqaan obboleessisaa guddaa guddichi obboleessisaa xiqqaa guddaan guddatti akkasitti yoo wal beeynee wajjin jiraanne malee amalli ammaa nuti gartee irra jirru keenya qofa osoo hin ta'in kabiraatillee jiraachuu malaa. Maaliif wanni akkana kun fokkotaadha. Nama keessaa nama hambisaa namallee alagaallee si tuffachiisa. Saniifuu obboleeyyan kiyya isinillee waliin nyaatinaadha. Ammaa tana sooshaal miidiyaa kanarratti karaa tiktookiin ilmaan Arsiin ilmaan Oromootii, Walloon ilmaan Oromootii obboleeyyan duula walii balanii karaa sooshaal miidiyaatiin akka malee irratti wal arrabsaadhaa jiran. Kunis hafuu qaba. Asumaanuu waan akkanaa kana ni hin balaaleffadhaa. Obboleeyyan kiyya ani dhaamsi kiyyaa hanqanuma killeetis yoo qabaatte yaada itti dabaliiti. Inshaallah hanqa fiidiyootaan walitti deebi'utti nagayannaa turan isin jechuu barbaada qabu kiyyaan. Akkasuma gaa hordoftoota keenya maaliif kennaa dhugaadhaa yaadatti faaftee yaada bareedaadha. Maaliif biyya jijjiiranne malee aadaa keenya jijjiiranne nuti Oromoon aadaa qabnaa safuu qabna jechuudha. Aadaa keenya san kabajuu qabna. Maaliif nuti heera qabna sanirraa heeraan yoo fixanne bareedaadha jechuun abdii qabanis akka mataa keenyatti. Kanarraa gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya inshaallah gartee hanga gartee viidiyoo biraatti walitti deebinutti isiniin jaa. Akkasumatti jechi kennaan jee sirriidha lammeetii bakka jirtanitti wanni raawwatamaa jiru kun waan bareedaami waan nu barbaachisuumi. Diinni keenya nu kolfu jira, diinni keenya nu kolfannu. Lammii tokko taanee Oromoo taanee Arsii Walloo jennee hoggaa addaa wal qoonne wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif nuyi ilmaan abbaa tokkoo taanee dhiiga tokko taanee akkamitti wal qoonna? Miskiinni karaa deemu miidhamaa jira. Lammiitii wal haa jabeeffannu bakki jirru. Bakka jirru wal haa jabeeffannu. Kuni Walloo kun Arsii jettanii waliin qoodinaa wal jabeeffadhaa. Yoon waliin jabeeffanne eenyu nu jabeessa? Diinni keenya nu kolfu jira. Har'aan tana ofii folmiina jettaniiti diina keenya nu kofalchiisaa jirtanii. Garuu dhiifama akka beekumsa kiyyattiin isinii himuu barbaade. Diina keenya nu kofalchiisuu hin barbaadinaa waliigalaatii waliigalaa wal jabeeffadhaa wanni Oromoo taatan. Abbaa fedhe kiristaana ta'e islaama ta'e wanni Oromoo taatan wal jabeeffadhaa. Tana dhaamsi kiyya hanga viidiyoo biraatiin Nasiruu waliin dhufnee gammachuun isinitti deebinu nagahaan nu turaan isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.